Waggootan jijjiiramaas magaalaa Finfinnee fakkeenya badhaadhina Afrikaa taasisuuf magaalattiitti piroojeektoonni adda addaa baay'inaa fi qulqullinaan ijaaramuun tajaajilaaf dhaqqabaa jiru. Misoomni koriidarii magaalattiitti hojjetamaa jirus hedduun isaanii xumuramuun sadarkaa magaalichaa fooyyessuun iddoolee aaragalfii fi boqonnaa lammiilee ta'uu eegalaniiru. Hojiin misooma koriidarii Finfinneetti hojjetamaa jiru magaalattii fakkeenya badhaadhina Afrikaa taasisuuf ejjennoo qabamee hojjetamaa jiru qabatamaan kan mirkaneesse ta'uu hooggantoonni olaanoon paartii badhaadhinaa himaniiru. Har'a magaalaa Finfinneetti hojiiwwan misooma koriidara kan laalle baay'ee kan nama gammachiisani barnoota guddaanis kan irraa argamu Finfinneen kan mul'ata fakkeenya Afrikaa hin taate kan jedhame sana yeroo gabaabaa keessatti kan taatudha. Bakka tokkos caaltee waan argamte natti fakkaata. አዲስ አበባን የቀድሞ ገጽታዋን አውቃታለሁ። Finfinnee dura turte sirrittiin beeka. Piyaasaa Boolee Irriba Kantuu bakkeewwan muraasa arguuf carraa argadheera. Iddoolee misoomni koriidaraa itti hojjetaman kanneen kanaan dura nan beeka ture. Har'a gaafan daawwadhu garuu haaraa natti ta'e. Magaalota biyya alaa tokko carraa arguu argadheera. Wantiin magaalota Awurooppaatti arge qabatamaan Finfinnee keessa jiru. አዲስ አበባን አውቃለሁ ወይስ ከማለት ድረስ የደረስኩበት daawwannaan taasisnee aan Finfinnee nan beekaayee gaaffii jedhu kan na keessatti uumedha. Ani armaan dura hooggansa magaalaa kanaan ture. Yeroo sanatti hojii akka kanaa hojjechuuf hedduu rakkanna. Dhiibbaa fi haalota turan hunda cabsanii hojiin akka kanaa hojjetamee gaafan argu nan gammade. Paartiin badhaadhinaa piroojeektiin xumuura hin jalqabu kan jalqabe ni xumuura jennee akka ejjennootti dhimmoonni qabaman Finfinneen dhugoomsaa jiraachuu kan himan hooggantoonni kunneen beekumsaa fi walooma cimaa qabaachuun hojjennaan biyya bareedduu dhaloota dhaalchisuun akka danda'amus daawwannichaan hubachuu dubbataniiru. Ganamarraa'u yommuu ka'u paartiin badhaadhinaa piroojeektiiwwan hin xumurre hin jalqabne. Waan jalqabne moo hin xumurraa. Yommuu xumuru moo qulqullinaan baay'inaan ariitiidhaan ta'uutu irra jiraata dhameet itti galame waan ta'eef kunimmoo yaadama ilaalama badhaadhinaarraa kan ka'u maandisni hojii kanaa moo muummicha ministeeraa keenya. አብረን ተደምረን Ida'amnee humna keenya jabeessinee waloon yoo hojjenne waan bareedaa fi dhalootaaf darbu hojjechuun akka danda'amu hubadheera. Abbootii qabeenyaa gurmeessuu, humna misoomaa taasifachuu, uummata ijaaruu, gaafii fi yaada isaaf deebii hatattamaa kennuun hangam akka biyya bareechu Finfinnee irraa hubadheera. ፓርቲያችንና የሚመራው መንግስት Paartii fi mootummaan paartii keenyaan hoogganamu rakkoo kamuu keessa taa'ee yeroo gabaabaa keessatti misooma faayidaa uummataa mirkaneessan hojjechuu akka danda'u hubannee jirra. Ani wantiin arge Finfinneen akka maqaa isheetti abaaboo fakkeessuuf hojjetamaa jiraachuudha. Daawwannichaan muuxannoo hedduu kan argatan ta'us hooggantoonni kunneen ibsuun hojii kanas gara naannoo isaaniitti babal'isuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Magaalota kaanittis babal'achaa jira waan ta'eef fakkeenya guddaadha. Kanarraa bal'inaan jechaadha. Kan amma hojjanne harkatti qabanne kanaan baay'ee osoo hin buunin dabalataan hojjechuudhaaf jecha. Hojiin amma ammaatti hojjetame garuu dhugaa dubbachuudhaaf yaadama isaarra warra kutannaadhaan kana hojiirra oolchan halkaniif guyyaa hojjetanii hojiirra yeroo gabaabaa keessatti qulqullina akkasiitiin baay'ina akkasiitiin bulchan hunda dinqisiifannaa guddaan qaba jechuudha. ፈጥነን እንድንነሳሳ ሊያደርግ የሚችል ነው። Wanti agarre ariitii keenya daballee akka deemnuuf kaka'umsa cimaa nu keessatti uumee jira. Magaalonni biyya keenya Finfinnee irraa baratanii sosochii akka kanaa taasisuu qabu. Akka naannoo keenyaattis waan ilaalle kana akka galtee fi barnoota guddaatti qabachuudhaan magaalota keenya midhaaksuu badhaadhina yaadni mirkaneessuuf ni hojjenna. እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሀብቶች አሉ። Biyya kana keessa qabeenya hedduutu jira. Yeroon qabnu qabeenya guddaadha. Yaadonni qindaa'an jiraachuun immoo qabeenya isa birooti. Isa kana maallaqa qabnu xiqqoo sanatti daballee waan guddaa hojjechuu akka dandeenyu Finfinneen barsiisaa cimaa nuuf taatee jirti. Nus akka naannoo Amaaraatti wanti eegalle jira. Hirriba tokko malee isa eegalle xumuruu kaanis eegaluu akka qabnu hubadheen jira.